awwannin akka mataa kiyyaatti je'uun yookiin dhaamuuf dhiirtinis dhiiratti if beekuu dhalaanis dhalatti if beekuu dhiirtiin cabsitee beeksitee jaartii ifii bulfachuu dhalaanis mana keessa waan mana keessaa hojii mana keessaa ba'attee jaarsa isiitiif qopheessuu jaarsa isii tajaajiluudha akka rabbi jeettis. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يويا الشمع هركفوني ماتين وتاتنيرتن ماتي تاتن لايك نغرغارا ماتين تين سبسكرايب لايك شير غودو نغرغارا ده الرانتنا كيسما أجائبات إسنيك أبني دياني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام برا نجاه فيادا أكمل بقدرته أنا أعرف فيادا الحمد لله duraan dursee wanni irra sessedheese hordoftoota kiyyaaf akka waan takka waan su'uudii tana keessa deemaa jira ibsituufiin asitti dhiyeesse duraan dursee maqaa kee kallattiidhaan hordoftoota kiyya akka ibsituufiin kabajaa si gaafadha. أوكي هما والبرناني تاتي هردفتوتا في ديگرتوتا چاينالا برا وريتوي بيدا مكان خيا راستامان يوخين راستيشن نانجان أن جراتا مقالا رياض سعود عربيات أن جراتا فيديو تينيتنا إلا هنگت أموراتي نفانا توران أفيراتينيا أنيستانمان أسيني سنين دامتان سنين جا والبرنو إيغا راستامان أتي خنمان تنا مقالا سعودي جرتا وهي تشيخي ساتيس كاچلو بيتا مالتو هاريا مالتو ديما جرا مالتو حجتما جرا يرو أما تنتي مالتو جريتي تبراخيا ودي فردو مفيدي بيا سعودي تنتي نمني أسير روزك وفيتو مطلع في إيران هل كان تيك توكي في إيمو دا في FBI بيرا بيتم أسما والجنة جنابلا جالالك اللي ساتنا goggogi hanku rabbi wa jaalal qilleensaa tanan duraa hambisu wahuma kana faa jiraan siinje biyya arabaa tana wahuma janaa tanaa guute namni waa dalagaa oleetuma galgala oli gayyaa wahuma kanaa tana faa jiraan siinja khayru wa khayraa dhiira takkaa jiraa jaarriyaat kan keessa dhiira ciifteetuma dhalaarra nyaattu dhugaa keeti yaa birra waan dhugaan nagaafatte biyya riyaat tana waan ajaa'ibaa jiraan siinja tokko karabbiif beeysee dhalaan akkamit daleedii miti fiifiin dalagee takka jaartii tiyata nagar gaara jee cinaa deemullee tokko kadalaguu hin feene irra gudda namni akkanuma ciisee wohuma dhalaan daleedii tana eeggachaa oola jechuudha. Biyya riyaat tanatti waan ajaa'ibaatu jira. Dhalaan teenyaas biyya tanatti dhiirafirra baafte akka ajaa'ibaatti maaliif kayotte taate ifii bultii faa daleedeeti isa mana keessa achii masruufti. Dhiironni kanaan balleessi dhiira akkana godhuun ifirra baasuudha. Tanaanoo mee akkam jetta? Dhiira ciiftee dhalaa daleessiiftee ifii ciiftee jechuudha mana dhalaan hojjechaa ooltee nyaachiftu san akkamitti wanni kun ta'uu danda'amee maal dhaamtaaf uummata kanaawoo? Ani shamarran keenyaaf hin dhaamsa qaba. Dhiira ciiftee isinirra nyaattu. Dhiiran dalaganne dhiira masluufa. Dhiira akkamatti beera keessee fiitaa ooltee dalagatti isin argitu. Takkanaa ifirraa eegaadhaan jaan maaliif dhiirti kanaa kun isuma daleessiiseeti biyyatti irraa waa godhatee booda hudduu keessa si dhiitee si ari'uu danda'a. Tanumaafuu shamarran keenya hin shawwadaminaa dhiira kanaa ifirraa eegaadhaan jaan waan duuba kanaan wal qabatee maaltu barbaachiseettamee dubroota keenya yookiin shamarran keenya qachiiru yookiin dhiira keenyarraa mee maaltu barbaachisa jettee yaaddamee akka mataa keetiitti bal'inaan babal'isiitii hordoftootaaf dhiyeessimee. Awwannin akka mataa kiyyaatti je'uun yookiin dhaamuuf dhiirtinis dhiiratti if beekuu dhalaanis dhalatti if beekuu dhiirtiin cabsitee beeksitee jaartii ifii bulfachuu dhalaanis mana keessa waan mana keessaa hojii mana keessaa ba'attee jaarsa isiitiif qopheessuu jaarsa isii tajaajiluudha akka rabbi jeettis wanni namni jaalatus. Tanumaafuu namuu hojii isaa beekee dhiirtinis akka dhiiraatti dhalaanis akka dhalaatti deemu garuu biyya namaa waan jirtaniif dhugaadha wajjiin dalagattanii waan takka waliin mul'ifachuun wanni badduun dhalaan ifii daleedee dhiira mana raffisuu tanaaf badduudha waan akkanaa kanarraa dhalaanis if qusadhaan je'an dhiiraanis waan akkanaa waan rabbiin isirratti haraam godhe
mana ciiftanii dhalaa daleessiisurraa if qusadhaan jaan tanaan ja'an birraa kiyyaan. Maali haloo hin dhageessu? Hin dhageessu? Niin dhagaa ati hin dhageessu? Anni dhagaa. Anis akka gaariitti si dhagaa jira. Wanni kanaa kun silaa ni jirti. Ni beektaa akka keessa beektota akkattiin si gaafadha. Nuti waan hin beekne jechuun sirraa barachuu deemna. Wanni kanaa kun silaa ni jirti. Wanni haasawaan kun dhugaadha moo farada? Tanamee hordoftootaaf adda baasi. Hordoftoota biyya alaa jiraniif ha biyya keessa jiran hundaatu si eegaa jira, si hordofaa jira. Sirriitti edda nuu baasiif. Waafi gahuu jiraatiin siin ja'a. Waan farda hin qabne waan mama hin qabne. Dhalaan teenyaas eeguma cal jettee deemu waan takka firraa hin laaltu. Qilleensarra waa jaalatteetuma qilleensarra waa jaalattee figgalchitee fiddee jaarsa kiyyettee mana masluufti. Asii biyyatti irraa waa godhata. Irraa faayidaa. Hogguu irraa faayidaa booda isii waan qabu tabiraa irra barbaada. Bar waan addaa jira bar waan addaa. Tun waan farda hin qabneen siin ja'a. Waan dhugaa dhiirtiin dhalaa irratti hojjechaa jirtu biyya kana keessatti. Takkanaatiin siin ja'a birraa kiyya. Duuba mee dhaamsa maal dhaamtaaf maal gochuu qaban? Isaan kuniif kabajuudhaaf maal gochuu qaban? Kabajaa isaanii eeggachuudhaaf. Dhaamsiin an qabuuf shamarran keenyaaf beekaa. Bikka jirtanis beekaa waan biyyaa baataniifis beekaa. Dhiira kofoo dura sisteemtus irraa eegaa. Hundani jaalanneettaniituma faayibii irra bartanii jalan orinyaa. Wanni kanaatu akka isin kasaartu beekadhaa. Dhiirtiin bu'aa isin hin qabne bu'aa mataa fiitii isin qabdu. Tanumaafuu nama if eegeetutu bikka illee gahuu danda'a bikka agartanitti if gadi hin dhiisinaa. If eegaa firraa laalaa waan hundaa'u waan biyyaa baataniif muraada isin haa guutu dalagadhaa biyya teessanii dachaa tokko ka isin hin darbine laalladhaati heerumaan isin hin ja'a. Idda hundinuu isinirra caffaree isinirra dhiqatee isinirraa faayidaa irra dhaamsi kiyya kana. Duuba uummanni kun maaltu irraa eeggama jettee yaadda? Akkana dhalaa gochuudhaaf fi ta'anii dhalaa daleessisuudhaaf isaanirraa maaltu eeggama jettee Dhiirarraa yaadda? wanni eeggamu dhalaan kartakkaan haadha teenya, kartakkaan obboleettii teenya, kartakkaan ilmoo teenya. Dhalaan miskiina. Dhalaa irratti rorroo oofuu dhabuu, dhalaa daleessisanii ifii taa'uu dhabuu, dhalaa isii dalagatti erganii ifii ciisuun kuni haxaa guddaadha. Yoo taatellee namni harka lamaan yoo harka takkatee harka lamaan dalaynee waaniif na ja'a garuu ifii ciisee dhalaa dalagatti erguun kun rakkina guddaa. Tanumaafuu wanni dhiirarraa eeggamaa dhalaan miskiina dhalaa kabajuu jaartii isaa dhuga wajji jiraachuu waan isarraa eeggamaa dalageetti fidu akkasiitu irraa eeggama dhiira. Akka mataa kiyyaatti tanaan siin ja'a. Dhalaarraayis maaltu eeggame jettee yaadda? Dhalaa fi sonni hin dhaamu. Yaa shamarran keenya shanaafatina agartan jalaa siin oriinaa bikkan taane buutanii isinirra caffaranii if kabajaa teessaniin ka jaalattan ka dhugaa laalladhaa. San booda heerumni waan jiraati bikka laalladhaa heerumaan jaan dhalanis tanaan dhaamaaf isaaniitis. Dhugaa kee tiraastamaan wanni kanaa kun bareeddu tanumaafuu hordoftoota keenya namnin dhalaarra nyaattan ifii ciiftanii jechuudha mana. Namni dhalaa hojjechiiftan ka ifii silaa cabsitanii beestanii itti fiduu qabdan. Namni waan akkanaa yaaddan taate waan akkanaarraa if qusadhaa. Dhalaan miskiina. Dhalaan rabbi amaanaa nuun jee amaanaa. Isiin tun da'ii fo'uun qabdu. Tanumaaf hordoftoota keenya viidiyoo tana hanga dhumaatti sheer walii godhaadhaan afeerraa teenya har'aas taamaan isinii qabannee dhiyaannee jirra. Guyyaatti aannuus nama adda addaa isinii qabannee waan dhiyaannu jechuun nama biyya jiru. Tanumaafuu nu faana turaan afeerraa teenya viidiyoo tana sabiskiraayib kan maatii nu taatanis maatii taatanii jirtan laayikii fi sheeriin nu gargaara.
kan maatiin ta'e maatiin utoodhaan subscribe godhuudhaan like subscribe share godhuudhaan nu cina dhaabbadhaa isiniin jenna wabillahi tawfiq. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.